Arkafune daawwattoota keenya kun oduu Oromiyaa Labaniiti odeeffannoo har'aa wajjin Abdunnaa Sartufaati. Manni murtii federaalaa beellama hidhamtoota siyaasaa galmee koloneel Gammachuu ayyaanaa keessatti himatame ilaaluuf guyyaa boruutti dabarse. Manni murtii federaalaa dhaddachi yakkaa lidataa galmee koloneel Gammachuu ayyaanaa keessatti argamu ilaaluuf guyyaa har'aa dhaddacha taa'ee ture dabalata qabna. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa galmee koloneel Gammachuu ayyaanaa keessatti argamu ilaaluuf guyyaa har'aa dhaddacha taa'ee ture. Sababa abbaan alangaa ragaa hin dhiyeeffanneef jecha guyyaa boruu ammajjii 25 bara 2013 waaree boodatti beellama haaraa qabachuun gabaafame. Manni murtichaa dhaddacha guyyaa har'aa irratti ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuuf qophaa'aa ta'us abbaan alangaa garuu yeroo waan natti xiqqaateef ragaa dhiyeeffachuu hin danda'u jechuun mana murtiitti hime. Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo ammoo himatamtoonni kun waggaa lamaa oliif mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu yaadachiisuun waggoota lama keessatti abbaan alangaa himata baneef ragaa dhiyeeffachuu dhabuunsaa himanni ragaa kan hin qabne ta'uu waan agarsiisuuf manni murtii himaticha akka adda kuchisiisu gaafatee jira. Manni murtichaas murtii osoo hin dabarsin yaada himatamtootaaf abbootii alangaa bitaaf mirgaa dhaggeeffateen himannaan koloneel Gammachuu ayyaanaa irratti yeroo ammaa kana banamee jiru himata waggaa lama dura abbaan alangaa ittiin isaan himate dhumarratti himannaa addaan kutuun bilisaan gallakkisanii kan turanii fi amma deebisanii kan banan ta'u koloneel Gammachuun dhaddacha kanarratti dubbatanii jiru. Koloneel Gammachuu ayyaanaa yaada dhaddacha kanarratti kennaniin waggoota dura yeroo koloneel Gammachuu mana hidhaa turan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad gara waajjira ofiitti isaan waamuun na waliin hojjedhu badhaadhinatti makami jechuun affeerraa taasisanii fi jennaan mootummaa waliin hojjechuu fedhii kan hin qabne ta'uu itti himanii akka turan mana murtichaa yaadachiisuun yeroo ammaa kanas ani akka dalagee osoo hin taane qabsoo saba kiyyaatti waan hin cicceeffan aarsaa kaffalaa jira. Manni murtii yoo dhugama haqa argamsiisuuf as dhaabbate ta'e furmaata argamsiisuun nu furu yookiin ammoo murtiin siyaasa keessa galuu akka hin dandeenye beekuun hidhamtootas ta'e abukaatoowwanii fi abbootii alangaa dirqamanii waan hin fakkaanne fakkeessan kanas doorsisuu dhiisuu isaaf wayya jechuun dhaddacha kana gubbatti dubbatee jira. Koloneel Gammachuu ayyaanaa yeroo ammaa kana haala hedduu ulfaataa keessa jiraachuu himanii yakkamtoota ajjeechaa fi saamichaan hidhaman gidduutti doorsifama arrabsamaa akka hidhamanii jiranis mana murtii kanatti himanii halkan hirriba malee of eegaa bula jechuun haala keessa jiran dhaddachaaf ibsaniiru. Koloneel Gammachuu ayyaanaa hidhamtoota siyaasaa waliin himatame kan mana hidhaa Qiliinxoo jiran jidduu baafame mana hidhaa Qaallittii bakka namoonni akka ajjeechaa raawwatanii hidhaman jiran gidduutti hiramuunsa lubbuu isaatiif sodaachisaa ta'uu mana murtiitti himuudhaan ani aarsaa barbaachisu Oromoof kaffaluuf qophaa'aadha. Bilisummaa saba kiyyaaf waan lubbuu kiyyaan olii utuun qabaadheeyyuu nin kenna. Garuu gochan irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuuf hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessatti of dararaa jiru. Sagalee fi waywaannaan uummataaf hayyoota keenyaa yoo dhaga'ameef manni murtichaas taatiin uumamuuf deemu hubachuun atattamaan yoo murtii haqaa laati gaariidha jechuun irra deddeebiidhaan mana murtichaatti dubbataniiru. Itoophiyaan talaallii COVID-19 eebila dhufuu akka galfattu beeksifte. Talaalliin alaa galuuf jiru kun hawaasa carraa dhibee kanaaf saaxilamuu qaban keessa dhibbeentaa 20 akka gahu ministeerri fayyaa beeksiseera. Gabaasa odeeffannoo kanaa akka itti aanutti dhiyeessina. Talaalliin alaa galuuf jiru kun hawaasa carraa dhibee kanaaf saaxilamuu qaban keessa dhibbeentaa 20 akka gahu ministeerri fayyaa beeksiseera. Talaallii fi wantoota talaalliin wal qabatan irratti gorsaan olaanaa ministeera fayyaa Dr. Muluqan Yohaannis ministeerri fayyaa ministeerri muummee fi waajjirri pirezidaantii waliin qindaa'uudhaan talaallii koronaa vaayirasii ittisu biyya alaarraa galchuudhaaf qophiin taasifamaa jira jechuun dhaabbata pireesii Itoophiyaatti dubbatanii akkaataa ulaagaa dhaabbanni fayyaa addunyaa baaseen kutaaleen hawaasa talaallicha fudhachuudhaaf dursi kennamuuf ogeessota fayyaa namoota umriin isaanii deeme namoota rakkoo fayyaa qabanii fi filannoo dhufuun wal qabatee humnoota eegumsaa itti gaafatama dachaa qaban ta'uun ibsameera. Haala talaallichaa ilaaluunis namoota baaburaa fi awutoobisii oofaniif akkasumas barsiisota manneen barumsaa mootummaa keessa barsiisan akka ga'u ni taasifama jedhameera. Itoophiyaan talaallicha kan gara biyyaatti galchitu waldaa bittaa talaallii idil addunyaa Kovaaks karaa jedhamuun akka ta'e Dr. Muluqan himee jira. Marsaan dura talaallii kana ja'a eebila dhufuu kan galu yoo ta'u
hanga dhuma bara 2021tti ammoo talaallichi guutumaan guututti akka biyya galu Dr. Muluqan dubbatam. Itoophiyaa keessatti hanga guyyaa kaleessaatti namoonni 137,650 dhibee kanaan qabamu odeeffannoo ministeera fayyaa irraa argame ni mul'isa jechuun dhaabbanni pireesii Itoophiyaa gabaasee jira. Waraanni Meeymaar hooggantuu biyyattii Suuchii erga hidhee booda biyyattii to'ate. Humni waraanaa Meeymaar hooggantuu biyyattii Aung San Suu Kyi to'annoo jala oolchee sa'aatii muraasa booda aangoo biyyattii harkaan gaatee jira. Gabaasa dabalataa qabna. Humni waraanaa Meeymaar hooggantuu biyyattii Aung San Suu Kyi to'annoo jala oolchee sa'aatii muraasa booda aangoo biyyattii harkaan gaateera. Humni waraanaa erga aangoo qabatee booda TV irratti ibsa kenneen labsiin yeroo muddamaa waggaa tokkoof labsamuu ibseera. Filannoo sadaasa darbe biyyattii keessatti gaggeeffame irratti atakaaroon humna waraanaa fi caasaalee bulchiinsa mootummaa gidduu ture dhumarratti fonqolchi mootummaa haala kanaan akka raawwatuuf ka'umsa ijoo ta'eera. Maqaa Barmaa jedhamuunis kan beekamtu Meeymaar hanga riiformiin dimokiraasii bara 2011 biyyattii keessatti eegalutti humna waraanaan bulaa turte. Humni waraanaa biyyattii akka jedhutti aangoon biyyattii yeroo ammaa hoogganaa waraanaa olaanaa biyyattii kan ta'an Min Aung Hlaing itti dabarfamee kennameera. Yeroo ammaa kanatti daandii magaalaa Naypiiw taa'u akkasumas magaalaan ijoon biyyattii Yaangoon humnoota waraanaatiin guutamaniiru. Sadaasa darbe paartiin Suukii Naashinaal Liig for Dimokiraasii yookiin NLD jedhamu teessoo mootummaa hundeessuuf isa barbaachisu argachuu ibsee ture. Humni waraanaa garuu bu'aan filannoo waliin dhahameera jechuun komiyaachirraa jalqabe. Fonqolchi mootummaa humnoota waraanaa biyyattiitiin raawwatame heera biyyattii kan humna waraanaa mataa isaatiin waggaa 10 dura baafame kan faallessu jedhame. San Suu Kyi yeroo tokko mirgoota dimokiraasii fi namoomaatiif akka fakkeenya guddaa tokkotti ilaalamti turte. Sababni isaatis faallaa loltoota Meeymaar kan araara hin beekan jedhamanii dhaabbachuudhaan biyyattii keessatti dimokiraasiin akka jiraatuuf qabsaa'uudhaan waggoota dheeraa dabarsiteerti. Qabsoo kana hordofis bara 1991tti badhaasa Noobeelii nagaa mo'achuu dandeetteerti. Badhaasa kanas kan mo'atte osoma mana hidhaa keessa jirtu yoo ta'u waggoota 15f erga hidhaa keessa turtee booda bara 2010tti bilisaan gadhiifamtee turte. Badhaasa Noobeelii nagaa mo'attee kan turte San Suu Kyi biyya ishee keessatti ajjeechaa fi cunqursaa muslimtoota Rohiinjaa irra gahaa ture irratti dhibaa'ummaa agarsiiftiin kabajnii fi beekamtiin jaarmiyaalee addunyaa hedduu irraa argattee turte irraa fudhatameera. Bara darbee mana murtii akka addunyaa irratti dhiyaatte gaafii kanaaf deebii akka kennite yeroo gaafatamtetti muslimtoota Rohiinjaa irra gidiraan ga'e sirrii ta'uusaa agarsiisuuf yaaluun ishee kabaja sadarkaa addunyaa irratti isheef kennamee ture kan gurraachesse jechuun BBC'n gabaasee jira. Hiriira Raashiyaatti gaggeeffame irratti namoonni 5,000 caalan hidhamanii lammiileen Raashiyaa 1,000 lakkaa'aman mormii mootummaan hin eeyyamne irratti hirmaachuun hoogganaan mormituu Aleeks Naavaalnii akka hiikamu gaafachaa jiru dabalata qabna. Lammiileen Raashiyaa 1,000 lakkaa'aman mormii mootummaan hin eeyyamne irratti hirmaachuun hoogganaan mormituu Aleeks Naavaalnii akka hiikamu gaafachaa jiru. Mormii kana hordofuun namoonni 5,000 ta'an kan to'ataman yoo ta'u buufataalee baaburaa fi burtuuleen magaalaa cufamanii oolanii. Naavaalniin erga yaaliin ajjeechaa keemikaala summaa irratti taasifameen booda yeroo Raashiyaatti deebi'uu hidhame. Haleellaa irra gaheef tajaajila nageenyaa komachaa jiraatus isaan garuu ni waakkatu. Qondaaltonni Raashiyaa Naavaalniin sababa malaammaltummaatiin murtii hidhaa osoo raawwatin waan jiruuf yeroo yeroon poolisitti gabaasuu qaba ture jedhan. Naavaalniin garuu hidhaasaa balaaleffachuun seeraan ala jechuun erga balaan summiin faalamuu irra gaheen booda yaaliif Berliin akka deemu isaaf ayyamamuu isaa hime. Naavaalniin humnoota nageenyaa Puutiin yaalii ajjeechaa isaatiif akka shakkuu fi gaazexeessitoonni qorannoos ejansii tajaajila nageenyaa komatu. Haa ta'u malee waajjirri Kireemliin dhimma kana haalaniiru. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin qeeqa Naavaalniin naannoo galaana gurraachaatti masaraa guddaa ofii isaa qaba jedhuun haalaniiru jechuudhaan BBC'n gabaasee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 odeeffannoon har'aaf qabnu kanuma turtii gaarii qabaadha. Wanjo
cabsa kacabu alo tadurang kagain amma duguguf ya'u cabsa 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 kacabu